Sahibi khiyamal taate sonni ofi. Umman na mumma natti yamina rakkoo callisee ta'aa jira. Walitti araarsi maalii godhi minaan gabbaan. Sahibi khiyamal wali araaramna maal taate? Maal ta'e? Taane so what? Maalin godhangana? Ra'in kolfini akkan jeere akkasne taa'ii jallisee. Wallahi qof bizanaa jiru. Ummata kana rakkoo ummata akka nutti. Ibsi shaaqiyeen don't worry. Zanaa jiru qof lil keessi adii. Il keessi adii zanaa jiru. Taphatu bohaaruuf dhufne malee gadduuf aaruuf hin dhufne nuti si gale. Kan jedhami. Yes. Bakatti magaalaa deero. Raaxa fatah shahfa. Maaliif haarte amma wanni ofii? Waa shiimaad. Maaliif deemti siinoo? Maakiin deemnaan? Ati maal taate garuu? Maaliin ta'e? Gammachiisuu hin dandeenye halkan koo. Of course, Saani gammachiisuu hin dandeenye yoo na safallisin. I can't make her happy, bro. I couldn't. And next. Maaliif jirta saa? Kanallee dibadhee wallahi jijjiiramuuti. Ay. Jimmy make what done with Jimmy. Mucaan kunas jira. Uno. Beran jira dirqama di deena. Ay. Akkam goona? Wallahi di deen. Maayini mana mataa dhaqeen dibatu man chigiraan nama rakkoo qabu. Lamee kana dibatee di deena. Mana rifeensaa dhaqee dibatu. Hindi baddu ammaan boodaan. Takka mokkore wallahi hindi baddu. Maal taate duraanuun fadhu. Nama jechaan waan ofiiti jechaan dibachuu fadhee amma booda garuu hindi baddu. Kanaaf ganama dhaqee. Siin jedhee biroo kiyya. Just guyyaa mataa akka malee wanni hin balleessaa rakkoo hin jiru. Wallahi hindi baddu. No, anam beri bahu sinjara anju bar. Of course, naga lah baru besar. Supermarket ay bahu. I know. Kanama deiga di dem malim sirri temperature sise yani. Sirri ti dibacho. Mokkora I have tried my best. I couldn't. So it is what it is. Inna Gama si bahu di kena dulu tes inja saya ni kiyakon. Sima. Ya. Gama si bahu di delle. Karabatin nama hasil sisan tu jira shamaratan. Zimbele kas bile raga bile managar ትችላለህ እኮ ምን ብዬ ተናፋቋን እኔ አንቻልኩም ነመን ገመቺስ እንደነ ገመቺስ ናሱ ዲ ታይ በፊት ነገ ዋንተ ካንሲማ አኒ ፈፈከይሱ እንጃለ I can make her happy. Naatoo dijee kun alsakkaanyaalኝ naatoo dijeen jeebarama akkamiin jaatu baay'ee akkamittiin jaa ukkoo didee barsi ta'uu didee miti erguma kasitti ta'e qas jettee haasoyteeni waan hiikamuu danda'u bar inni hin danda'u ansi gammachiisuun Hundaafuunis live irraa hin baakee isaan haasoyin okay. Live irraa beeksisitu. Simmeetaayii taatee irratti siinillee simmeetaayii simmeetaayii taate zimmettanii. Okay waan simmeetaawii na godhe siimu dhugaa feeta. Viidiyoo ganama kana mummurameen Facebook irraa arge. Facebook irraa namni gaddise. Isiin bilcheessuu dadhabe akkana godhuu dadhabe na gurgurii na maal godhettee gizeen aan hin jirre Mahmad Deeksisoo fa'aa wajjinis ni qalladde ni taphatti maali aan gizeen qalladde xiyya serious ta'u. Akka barbaadde qalladdu isiinis. Gizeen waan fedhe jee maaliif xiyya serious fudhatama xeesii akkamii easy ta'e waay. Dengete maal sinjuu turte guyyaa prank na gootan. Bilcheessuu dadhabee qabuu dadhabee na gurgurii nama biraan na gurgurii maal sinjuu turre. Spray jirtaan? Dengete ganama live fixii hojjeteenyu bahi akkuma amma baate onneet yekeessaas beete ashoofuu turte. Qaruuroo waan maali gilaasii siin bishaan itti dhuguu turte suuraa illuu qabu. Zanaa itti akka feete jetti gizeen anjuu xiyya maaliif jabaate? Waay gizeen an qalladu. Jabaachuun qabu. Anis nama niin qallada. I have a life bro. Garuu dhiira si gadi. Saayiba xiyya addunyaa dhiiraa fi dhalaa wanni jaamun jiru dantaan kara lachuuti. Akkuma dhalaanis miiraa haaruu qabdutti dhiirrinis miiraa haaruu sanni qabu.
ati dhiira jaanitu ma amat hagada dhiirti sababa kana arroorrifamne dhiirti akkami boochisiin jaan ati dhiiraanis hin jaan dhiirtis dhiira dhiirtinis akkasumatti miira qabdi we have a feeling si torromsa qabaachuu qaba kaa hin dhagaadhaan ammoo walqixa ta'uu qabna walqixa jaalalaa waliin nu fide malee waan ni miti walqixa eega wal jaalannee na jaalatte anis jaaladheem everything has to be same equal financially ani irraa baasu waa bituu waa tolchuu mana kiyyatee keer godhu ani haa ta'u garuu miira walii eeguu inni dhiiraa umaan ta'u jettee miilaan irra deemu dhalaa feetee kun ayyamu tabarbaaddeefu miira sii kabajee fitii miira kiyya naa kabajee waliin tarkaanfanna malee namni gizee fadhe akka fadhe qalladaa gizee namni biraa qalladu ammoo wanni jaamuuf diktaatarummaan hin jirtu jaalala keessatti jaalala keessa amma maalti fakkaata Marki ya martu wal kita tahu dhiiraaf shamarran rabbiin tokko godhee yunu na walumayyuu qixa godhee yunu yoon taane ni jijjiirtare igalee bakka sanitti tokko taane ni ta'a sila dhugaatii mudaba nama dhugaatii amma for example fakkeenya sitti maanika ya rabbi sababsatiin ifi dadhabanii rabbi sakkaban ifi dadhabanii rabbi sakkaban ni ayyee okay go write you comment. Let me see you comment. What are you writing? Sabuna cakasta. Dhiiraaf dhalaan tokko miti. Rambit dhiira turra obsa qaballee obsuullee qaballee waallee hojjaan baase sigalee akkuma kamittiyyu gara dhiiraatti irra guddinoonni wartu sigalee sida amma let me read this. Okay, the picture on the Simaan. Okay. Lama dubartiin kan ikaa buustu ta'e guyyatti meeqa sin kaasirraa hiiti beekta? Kun Ameerikaa keessa hiikaa jirti dubartiin. Ukkoo rabbiin san beekaa nikaan dhiiraan hiikamaa dhiira bichaa godhee beekaa yaa. Dhaga ibsaa kiyya waan takkaan siima. Simmeetaa taatee irratillee simmettee. Haa jettee kolfisiistee irraa baatee duubaanaas chiggirri lama qubni chigga. Maaliin haasessa duuban saa? Galli qimsitee kolfitee haa jettee akkuma mindaalta sammaa hoone maala ta'u. Okay, ibsaa kiyya mee waan takkaan siima. Waan amma itti kana akka reefisii bira jette san duubaan rakaasuu dandeetta rukkee. Nama takka irraa rukkeen kaasa nama kabaja. Keessaaniif sun tokkoo miti. Waamee qoobsine hangaarraa. Yoo tokko balleesse tokko jalaa qazzeree sillachuu bakka tokkotti dhugamu tokko guutee fi tokko walii guuttanii akkasitti baatanii yoo duubaanaa soita rakkoon hin qabu. Akkuma isin simmeetiin sitti taasisu atillee simmeetiin itti taasifte dubbii walitti dirgim gootanii aariin dabarsite atillee aariin. Ati nama silaa wamma san gootee iyyuu biyyaansi aarima kana iyyuu jechuudha. Wamma siin barbaadu sanuu silaa gootee kan uftuuf ta'e akka dagattu bee taasisan waan sammara shamara wamma xiqqootu jiraas dassata. Wamma xiqqoo jira gammachiisa. Unoo annan akka waachii waa'ee dusin jedhu beeka garuu komantii jalatti hin beeka. Komantii ilaalin obboleessa. Hundaafuu ibsaa kiyya galatoom habiibi wanni beekuu qabdu wanni beekuu qabnu waaddu jira saahiba kiyyaati ni taamisa come on yaawwag Auqaallo barnaa galee bar wanni sun auqaallo ku asirratti ta'uu qaburee sunno kwansi kasiin asirratti ta'uu qabu. Let me tell you something yeah. Ingiliffaan mee afaanuma namni kun hin beekne kamiin hin siinaaso kan namni riikaardi nu goone. Afaan coominaa beekta. Afaan coominaa san hin beeku wallahi. Isa baradhaa amma sanumaa jecha afaan coominaa san baradhaa koy. Wallahi. Ambar jaarbar. Lagee koo ibsisha amma akkana na fahamte amma akkana na fahamte akka itti na fahamtu istaayila tokko jira amma. Ibsisha siigalee yaa guutuu lola siigalee. I know. Tiimee siigalee. Hi, yeah. Bro. You know? Agar nagar hacker jatuh ke style tu. Agar deh me. Ay. Udah mereka kayak akan lola mereka kayak akan habis lah mereka. I know. Nama all food ni akan shallah menselar.
I've did a lot of things, habibi. Warning in beta. Understand si ko dera. Sniper rek la garete akasati. Wa mega khisan dabre. Wai ne Faransia sai to Faransia. I wish. If shama David one of it wajini. Okay? Okay. Ay, adero. Wai ne jan. Beto. Itabattelle. Rifensaan irra isii chakkara diimee fedhe galatoomillee odoo naan hin jenne naqalamanii qutantaan lachu. Anamma dhugaa sitti maamiti. Takkasi marattee teettu san. Wallaahi adii wayii dhoosita seegaa. Nyaadhamte atillee nama hedduu nyaadhame baata'u. Namni hedduu rifeensi waan irraa dhume isaan alhamdulillah rifeensi liyyaan dhumne homaatu ni jira. Nachi makkiyyaa kanaan akkasitti surprise dhuguma surprise godhuuf akkasitti tasee malee surprise blenders waan akkanaa surprise jettee teettee namni tokko si dhaaluuf biyaas sooma tokko iyyuu waan akkanaa kana wayita agarsiistu. Farqi as koo manaamini maslaal si galee. Kaasanii achi silaa awwalumayyuu dhiistee maal qabu. Trying godhee dadhabe wallaahi naa diimaachuu dide. Wallaahi naa diimaachuu dide. Lamaan dibadhee barsaa lama bitee. Na dide maaliin godha saa? In biyaala al sakkaadha naa ta'uu dide. Maal si qobalchisama? Ay bakka just amma walumaa seenaati injiraami bakka bazzaa bakkul ergan ta'in garuu maqaan hin nagahan. Akkam fakkeenyaaf? Alchaalkum jettee minaa gammasi. Of course. Alchaalkumin. Amma afaan sadiin hin sirbine irra. An gammachiisuu dadhabee sitti lekkoo leelaa nagari masala. Haa namni akka badaa afaamu akkaan beekuttiin himaan. Akkaan beekuttiin dubbata. Afaanii nam beekuun hin haasa'u. Yoo namaa gala ni gala. Yoo galuu fi baatetti gala. Tassee namni waan biraat nafaamu yoo jiraatan afaan Oromootiin haasa'u jira. I can make you happy afaan faranjiitiinis. Anchiin maasdassat alchaalkum. Afaan faranjii afaan amaaraatiinis akkasuma bishaan. Si gammachiisuun hin dandeenye. Si gammachiisu akka isiin barbaaddu san ta'uu hin dadhabe. Fadhee yoo hin taane waan na rakkee jira. Dhanqaa karaa kanarra na dhaabbatu jira. Naqarsaa gufuu jira karaa kanarra. Akkami galaaf si gammachiisuun dadhabe giseen jeen silaa isii galuufii qaba. Kana hundaa godhuu keetiif yoo rijaal jetteetti silaa naan boonuu qabu. She has to be happy bro. Innaa tamma si dhaabuu feetare. Maal? Alchilin bilee na gurgursitti likkoo እንደዛ ይመስላል ብዬ ነው። Isiinuu na gurgurisiin jetteemi? ቀልድ ነው። Qaldi ነው ወይ? Yanemee qaldi ነው በቃ. እና amma akkam gootaree hin araaramtamoo akkanuma bultan. Hin araarama malee hin bilbilaaf deemee. Bakka wal dubbisaasi. Yeroo baay'ee wal isin finne isinummaa wal dubbisaa fixadha. Yoo isin bira tarbe akkasitti itti seenu. Gina ammaaf isinummaa wal dubbisaa isinii dhiisna. You know what? I'd rather be alone. Do you understand? Yeah. So I want to be myself. I want to listen to myself. Rabbii kiyya calli bee namni giloo beeku jira calli nurra. Abee qadiboo maaltu naan ga'e? Daandee jiruusu jira seete. Akka waayyaati uf waan naan jette faanuma osoo iyyee. Waan ati jette qofaaf. Okay? አንተ ስላልክ ብቻ እሺ ልበለ ባደወይ ወንድ ሁናቴው ገና ከናመሌ ላይ ቪንታ ወርፌን ሰው እንዲሱ ቤታን ያርካል
Atamma akkas waan dubbattisan akkas lammata hin dubbatinillee. Bifoon raasu dachaa mannaa gara laddabsii galee waan fitte akkuma kaan fitta malee min aayinata. Okay, akkam rifeensa istaayilli kun ibsisha. Wanni kun ta'e? Aloo? Kum? Wanni matatti godhadhaa mamaa kun bareeda. Maarifnu bareeda. Maali? Irraa deema? Ay bareeda. Minnoo mataa dibdi san dhoysuuf moo? Noo sanii fi akkanumatti. Just fuuluma dura afur rifeensa kiyyarraa harkaa dabanan godhatu beeta akkanuma yoon taa'en. Laayivii. Yeah, because harkaan rifeensa maraa ooluu kana dadhabee beeta. Insaara dhugaa dubbachuuf sirra kuma baanaa hin jedhe namna sitti. Inni dammoo mana xaffaaf jaarfadhi roobaa maal balleesse? Uumaa waa tokko. Tokko? Waa tokko. Maal balleesse? Sun okko jibbiruu jaalladhi. Abshirayya qaqqaalii waqiyya. Anaa isiniin jee qooyi amma bifa haariyaan kamtu update wantoota dhiisuuf dhale arraabuuf qore rakkoo bar. Be yourself. Yes, that's what I was thinking. Namni hedduun garuu na fahame baleeyyan kiyya baay'inaan na fahamtanii jirtan. Wallahi. Wayne jaal. Komentiin ol kunnaan silkiin diyanaa gad deebisuu diddee har'a. Galatoomaa hundi keessanuu. Migaa ibsishaa. Birookii. Amma waan ofii fitime wajjin naasa. Duruu ni yaadee yoo. Aboo harkisee tana qabaa iskiriin irraa gadi hin deebisu. Okay. Wayi akka ispiriingii koomantiin irraa harkifatteera. Okay, ati. Fidime harkisibsira. Jaal kiyya laayivii kee irraa bayi koo gasti kiyya. Gasti irra jirti isin? Eti koo ati bayi koo gasti irra. Hin jirtu isin laayivii? Koo dhiisi ati kootu nas hin jedhe. Okay.